walumaa gala jechuudha warri natti mufattanii jirtan yoo jiraattan hundi keessanuu dhiifamaa na folchaa isiniin jedha namni wajjumaan baga jiraanne sheer godha ayyandaa bareedaa isinii qabaate warri natti mufattanii jettan dheengadda dhiifama isin gaafadheen ture dheengadda halkan jechuudha kanaaf yeroo tokko tokko yeroo of dhaga'uu diddee waa hedduu keessa buutalleedha karaan taanes nama kuchisiisa siistu baga dhufte kanaaf hundi keessanii baganaaf jiraatan maa erga jira uummanummaan kun natti ani geemii taphachuu erga dhiisee yooma taphadhee beekan kanaaf dursitanii waa murteessuun dura of dhageeffachuun barbaachisaadha yeroo tokko tokko namaa yoo osoo hin taane ofii keetiyyuu teettee of dhageeffachuun bareedaadha namoota immoo karaan taane irratti yeroo tokko tokko akka hin taanetti karaan taanetti deemtan siistuu ko baga jiraatte kanaaf dursa of hubadha namoota walitti dhufeenya qabaatanillee yoo jiraattan yaada wal jijjiiraa malee murtiidhaaf hin jarjarina waan murteessina kanaaf irra deebuudhaan ammallee hordoftoota kiyya hedduu sin jaaladha hedduu sin kabajaa warriin yeroo baay'ee dhiphattan fa'aa keessattuu halkanii guyyaa osoo hin jenne bilbiltanii na hubachaa turtan kanaaf galata qabdu isiniin jedha nagaa wayii nagaa kooti Makiyaa waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh jira haadha ko kanaaf dursa yeroo baay'ee of hubadhaa of dhageeffadhaa jechuun barbaada walumaa galatti of dhageeffachuun baay'ee bareedaadha yeroo hundaayyuu dhugaa keetti wallaasiistu ko kanaaf of dhageeffachuun baay'ee bareedaadha yeroo tokko tokko beektaa ijoollee biyyatti jechuudha yuunivarsiitii dhabaniitiin lubbuu isaanii dhaban bakkoota garaagaraa biyyoota garaagaraa keessatti lubbuu isaanii dhaban maaliif akka akkas ta'an waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh yoo gaad jettee ilaaltu jechuudha namoota itti dhiyaataniiti yaada jijjiiran yaada wal jijjiira yoo hin qabaanne nama san gorsu yoo hin jiraanne namoonni karaan ta'anitti deemanii jirtaafi jira wallahi alhamdulillah aye wanti sin jedhu barbaadu beekan wallahi azim dubbii dhiyoo qoosattis fudhadhe dhugattis fudhadhee jira siif galee jiraami maaliif yoo jette haalli jiruu nuti keessa jiru kun unkaan kana yaaduu dhiisiti waan biraayyuu nama gossiif galaami baay'ee waa hedduu keessa jiraata garuu ilmi namaa kun hundi jechuudha wallahi osoo rakkina ofii gadi baasee rakkina ofii wal biratti miizaanarra kan kaa'ame jechuudha alhamdulillah edaa kana caalaa miidhamaa jiru kana caalaa akkas jedhaa jiru edaa ka baay'ee jira jennee filaame hundi kennayyuu jechuudha jiruun ati keessa jiraattu maybe sitti guddaa ta'uu danda'a siif galaami garuu osoo miizaanarra kaa'amee jiru nama biraa wajjin mazzanamni laali dammee kiyya wallahi ka gadi bayeeti waa hin agarre jira ka gurra hin qabne jira ka ija hin qabne jira ka luka hin qabne jira ka salaatuma ofii shananuu iyyuu hin salaanne jira siif galaami gen ati alhamdulillah gadi baatee galtaa nyaata harka keetiin nama waa hunda godhu danda'udha siif galee wallahi shukrii itti galchi na kamiifiyyuu bakka hin kennin siif galaami alhamdulillah jedhe har'a kan jechuu dandeenyu wallahi siif galaami yoo waa keessa galte rabbii keetillee yaadatta beete damma inna namni kamiyyuu ofi dagateedha hundi kennayyuu ofuma dagannee jiraanna garuu yoo musiiban tokko nutti bu'u yoo waa tokko nutti bu'u yoo achi keessaa baanu lakkaa edaa rabbiin kiyya wajjin jiraataa jira jetteetiin ofitti intinii jettaa beete والله الحمد لله رب العالمين شكري قلبي نياتولي جرون الدنيا تنقباب ربيته أكما نؤرق أما تشود أنجران نبرمي بوان برات أمما ساعتي أما كان كيسة تيو بر فهمتي دؤودا دي تسيب كلامي فهمتي أنا وانتف بكهم كلمي شكري قلبي أنا دمو جبادة تبر كان وفي كيتي ستي أتبر نما قرصو نما فكين نما فتو بيتامي والله
yeroo tokko yoo ati kolfitee taphattu yoo ati bakka akkuma argite tiktaakii kanarra taphattu namni kenna kun jechuudha murtii miidiyaa kana sitti kennan maybe miidiyaa kanarra si beekuu danda'an keessa si beekuu dhabuu danda'an waanuma ati rakkattuyyuu waanuma ati cinqamtuyyuu yeroo hunda takkatu naan jedhe ati waynee በጣም ጨንቆኛል jedhe jennaan እንዴ አንቺ ትጨነቂያለሽ እንዴ naan jette ati hin cinqamta maali hin jedheen ani ilma namaatiin jenna wallahi saayиш guyyama takkaaf daqiiqama takkaaf waan fakkaatu jette akkasanii akkatti bulu abbaa fi abbatu beeka alhamdulillah garuu san hundarraayyuu ilalaale sanuma hundarraayyuu rakkoo kamiyyuu akka rabbiin keessa nama baasu ofitti amantummaa wayii rabbii keetitti yoo ol tawakkaltu jette jechuudha kamaanninyam cinqatu usxilitu jette jalaalla siif galaami rakkoon kuni harka keenna gadi humna keenna gadi malee humna keenna oli miti wallahi billah isa kana waan ta'eef harkan kennatini Assalamu warahmatullahi wabarakatuh wallahi rakkoon kamiyyuu jechuudha kolfattis yoo sii fide jechuudha quba xixiqqoo tana hin geettu unkaan qomati kee yoo biisi qomati kee durra gadi tuttu dandeetta baate ilaale annaa bakkan kenni zana jedhe abbaate duniyaan sagal waatu jira beekta saadu yeroo takka beekte ani beeka asirratti wanni ani fakkeenya fudhadhu maal beekta baatii muraasa dura poostii wayii godhee jira namni poostii san deebiseetiin koomentii nama barreesse waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh barreeffama wayii ofuma kiyyaa jechuudha namni tokko biyya Itoophiyaa keessatti seeraan ala du'uun jireenya qaala'ee kana nutti dhiisee du'uun seeraan nama gaafachisa ka jedhu wayii poostii godheen ture beekte ingiraamti yeroo sana ani qoosa fi waan kana narragaa fi anis waan akkasa niin godhaa itti yaadee hin beeku beekte yeroo tokko beekta jechoonni namni jedhuu fi haala immoo hawaasa keenya hawaasa nu irraa dhalanne yoo laalte immoo ibn amma ijoollee yuunivarsiitii ufajjeetantu jira ijoollee biyyoota arabaa biyyoota garaagaraa keessatti ufajjeetantu jira rakkoon sababa kana ta'u maali yoo jettee gatti yaaddu taate tokkoffaa waliif ifa ta'uu dhabu ingiraamiti maatii nama fakkeenya faamilii kee wajjiin waliif ifa yoo hin taane waa wayii jechuun sirra haguuganii yookiin akka warri ollaan waan taatsinoo waan jedhamu tokko hin jiraamiti yoo waan akkasiisan ka guddattu taate an fakkeenya yuunivarsiitii yoo barata yoo qabxiinne jalaa hafte maatiin kiyya maal jedhee maatii kiyyatti gara maatii kiyya kan jedhee amansiisa maal jedhee nama biratti mul'ata amma sababa saniif namoonni hedduun maqaa jechuudha sababa maqaatiif sababa irra deebitee immoo barus baratteetiin barumsa san argachuu dandeessu yookiin immoo sababa hojjetteetiin mallaqa san deebitee argachuu dandeessu maal jedhee maatii kiyyatti gala maatiin kiyya maal naan jedhan akkam kiyyatti yaan argan kanarra of ajjeesu wayyaa walii laalama sun maal jechuudha beektaa ifa waliif ta'u maatiidhaan jechuudha maatis haa ta'u hiriyyaas haa ta'u hin jira hiriyyaa dubaras ta'atii dhiiras ta'a walitti dhufeenya hawaasummallee ta'uu danda'a yoo ati waan keessa kee jiru san waliif galtee nama kana wajjin keessa keessan ifaan filisa gootee wajjin mariin hin jiraanne yoo wal sodaan takka hin jiraanne yoo firiidamii takka walii kennitee wajjin mari'achuu hin jiraatte atuyyuu karaa sanitti hin deemtu maaliifuyyuu siimpilii itti ilaalta waan hundaa waan badu kamuyyuu garuu ijoolleen keenya warni anama wanni irra gaheetiin amma irraa barumsa irraa baradhe maali keessa keetitti rakkoo hunda keessa keetitti yoo gadhoisitu taate sheexaanni maasi godha fuudhee kararraa si kuchisiisa kanaaf yoommoo ati hiriyoota keetiin haa ta'u abbaa fi haadha keetis haa ta'u namoota san yoo ifaan bilisaan walii galteedhaan jechuun keessaa kee ifaa ta'ee wal beeyte karaa hin taanetti hin deemtu jechuudha ijoolleen keenyas karaa hin taanenis lubbuu isaanii hin baasanii wannan irraa baradhe wanni guddaan kana maaliif waliif ifa ta'u personally maatii ofii wajjin haadhaaf abbaa ofii wajjin wanta ati keessa ani amma wallahi damme wanti amma si mudate kun ana waggaa meeqan dura waggaa 3 dura siif galee maatiin kiyya maal naan jedhan jedheeti wanta wayii mistira wayii oifataa ture siif galee jira miti akkam jedhee itti hima akkami isaan natti deebisanii maal nuun jedhan namni maal nuun jedhan akkana akkas jechee jiraataa ture garuu wallahi billahi kamiidhame ana malee gaafa angalee akaalidhaan waan akkana jedhee nutti anitti himu jechuudha akkam nutti hin himin nuti bari waa hunda caalaa si jaalanna waa hunda caalaa si barbaanna siif galee waan akkasiisanii erga gisee saniitii erga galee deebi'ee maatii kiyya wajjin wanta jiru wanta an keessa olu dalagas ta'e maybe personal life kiyya ta'e waan hunda ummii bara akkana akkam godhu haadha kiyya wajjin hiriyyaa ta'e deebi'eetiin jechuudha akkan laali gaduma deebi'eetiin jechuudha akka nama tas akka
amma dhalatee natti fakkaate siif galee maaliif wanta gaarillee ta'ee wanta badallee ta'ee si gorfa maatiin kee wanta kana akkana hin godhini hin ajjiifatamtu beeyte waa hedduu badii keessa gallee maatiin keenya maan nuun jedhan akkana jenneetiin mataa keenya of cinqinee namummaarraa ba'ee waa hedduu ta'ee ture waan ofii kiyyarratti jechuudha. Garuu sila amma kana maatii kiyyaa marii jammare hallummaan jireenya kiyyaa iyyuu naasirraa isiif galaa miti. Jaalallummaan ofiif qabu iyyuu naaf dabale waan biraati miti. Wallahi jaalalli kabajammaan ofii qabu iyyuu jabinnummaan kiyyaa gaafa maatii kiyyaa waa marii eegalee wanti kun akkana naan jechuu jammaran ani waanuma kamiyyuu akka ashannatee waanuma kamiyyuu akka naagadi taatee irra tarkaanfadhu nan bare. Siif galaami rakkoon kamiyyuu barumsa sii kenniti wallahi billahi damme namni ka dabarseerraa yoo ka hin baranne taate ka dhufuu sanuyyuu akka jiraatu hin beeku ka darbe san yoo maal akka dabarse ka hin beekne taate ka dhufuyyuu nothing waanuma kamiyyuu zeeroodha siif galee jiraami. Kanaafiyyuu wanti kamiyyuu ka darbe badas ta'e jabas ta'e barumsa nama barsiisa siif galee wallahi billahi jechuudha. Kanaafi itti kennin bakkee jechuudha. Har'a jiraanna malee boruu hin jiraannaa kennaa hin beeknu siif galaami. Har'uma keessa jiraannu tana garuu keerii yaadaa ilaalaal ofis jaalataa ofis kabajaa ofis kunuunsaa namaafis keerii yaadaa abbaan fedhe waan fedhe isinitti haa yaadu wallahi laazim ila ka keessa jiru guyyaa har'aa kana keerii facaafataa ta boruu rabbitti ol kennataa jiraachuudha. Kanaaf bakka hin kennini carraa itti kenna sabboonaan kennallee ol galanii. Sabboona wagana gaadhu masaadu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waan isin jedhu Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Akkuma tasaa arginaan inni saadhu fi inni rakkabii bakka tokko galanii maal haasaa jiran jedheetu malaale mana hin dhageenye wallahi dhugaagaa akkuma isiin jettee namni hundi addunyaa biyya keessa jiru kana keessa dhiisiti biyyootuma keessa qaxxaamurre hunda keessattuyyuu obsa barbaachisa yoo wanti jiraatu jiraatillee isinumarraa dhagaa. Ilma namaa ta'e immoo waan hunda keessa kan tarre hin jiru guyyatti waan hunda argaa oolta waan hundi si mudata oola akkuma ati jette san immoo dhibee dhoyfannan dawaan dhokate jedhan sanii haa ta'u garuu waan hundaafuyyuu ani waan isin irraa dubbataa jirtan waan hin beekneef hunda keessa hin deemu yoo isin irraa dhagaye walumaanuu jirra yookaan immoo tuyyuu akkuma isin gootanitti isin wajjin jira jechuudha. Okay, galatoomi sabboona amma beektaa waan dabre osoo hin taane amma ka dabre beekte waan dabre irraa ammoo barumsa fudhachuufi malee ijoollee keenya warreen biyya keessas jiran biyyoota garaagaraas jiran waan tokko murtiidhaan ala jechuudha. Ofii isaanii qofa garaa keessatti qabatanii maatii ofii yookiin sodaachuun yookiin immoo hiriyoota isaas ta'uu danda'anii waan bare tokkoof jecha osoo waan sanii mari'atteetiin sirreessuu osoo dandeessu lubbuu ofii balleessuu waan akkasii sanirraayi kanaa ta'aa jiru jechuudha. Anis guyyaa muraasa dura poostii wayii godheen ture sababa sanis dheengadda ijoolleen na kaasisiisaniitiin namoota hedduutu na wajjin cinqamaa ture. Sababa sanirraa anis barumsa argadheerraa ijoollee teennaaf barumsa dabarsuudhaaf beektee ka liivii kanas baneef. Amanamaa jechuun laal waliigalte keessa kee kana ifaa gootee namoota waliigaluu maatii keetillee maan taane hiriyoota keetis maan taane waan keessa kee jiru kana dhoysiteetiin hiriyoota kee jala maatii kee jala dhoysiteetiin dhibeerra bu'urra waan tokkoof godhurra waan san maatii kee amansiistee dubbii san furuu osoo dandeessuyyuu firatti waan biraa fudhachuun immoo bareedaa kan taane asuma ijoollee hafanis warreen biyyoota garaagaraa jiranis warreen barattoota yuunivarsiitii ta'uu danda'anii warroota qabxiin harkaa hafes ta'uu danda'a naggaades ta'uu danda'anii sababa san waan sana godhaniitiin irra deebi'anii godhuu osoo danda'aniyyuu murtii biraa ofirratti akka hin fudhanne karan taane akka hin deemne waan isan irratti haasa'aa jirra. Atis asirratti gorsa qabdu jiraate dabarsuudha. Yaani dhiifama garuuyyuu ani poostii kan kee duraan guyyattiin argaa torbee kana keessa haaluma garaagaraatiin anillee poostii namallee ilaalu duraan yegiddi poostii kan kee guyyatti argaa ka feesbuukaa fi kan yuutuubii fi kaaniin illee yoo hunduu toltuudha addaan baasee beekuu baadhullee yoo sirraan gara biraatillee wanti jedhanii dhugaa rabbiitti akkuma ati jette I think namni nu daawwataa jiru kun namoota gurguddaa jedhee yaada. Ji'a afurii har'aatiin duraan yoo ilaalte ta'e nama lamaan fakkaata.
akka tasaa ta'e mallayni namoota shamarraniitiin badeennan akka nama yeroo san addunyaan kun lama walitti gaddeebitee hojjedhee hin arganneetti sammuu kiyya yeroo sanitti dhukkubsee hanga sila kufee dhiiga wajjin buluu hanga sammuun jeequmsa gara biraan ageette har'a garuu hojjedhee mallaqa sanii miti kasanii olii kafalaa haraa jechuudha. Mallaqa sana osoo hin taane diraama 18,000 biyya kanaati biyaansi diraama odoo ji'a sadii keessatti diraama 12,000 kafaleera jechuudha birrii nama garuu kiyyaa miti ufeenyaan yeroo sanitti garuu sammuu kiyya osoo du'e osoo ijoollee shamarranii akka amma isiin si gorsitu kanatti keessan dhufanii dhiira caalaa shamarruu hiriyaan gaariin kan hiriyooma jechuun wajji jireenya biraa osoo hin taane maalummaa kee beekuu kakaleessa keessa kee beeku jireenya kee beeku dhufee osoo si gorse waan hunda biraa baatee gaafa ati rakkoo keessa seente hiriyaan tokko si biraa dheessa hiriyaan tokko immoo tuyyuu kan rakkoo ka ati gaafa duraa jibbite sun rakkoo keessatti sin jaalatu waan ta'eef waan san si wajjin faana bu'ee akkuma ati irraa argitee irraa baratuuf gorsuu dhufteemi ani dhugaa irraa baratuuf illee namallee gorsine hedduu natti dhagahame yeroo sanitti waan san hunda fixee isaa miti aniin gaafsan lubbuu kiyyarra murteessee namni na bira gahu a'uuzu billahi minash shaitaani rajiim kun sabboona miti haga jedhuu gahe nam sabboona miti sabboona nu beenu kanaa miti haga jedhuu gahe isa bira taree har'a ufii miti nama gargaaraa jira jechuu gizee ammaa kanatti atis akkuma amma dhuftee saadulleen siin jette kanatti yoo duraan waan dandeenyullee gaafa biyyaa kaatullee gaafa biyya kana keessa jirtullee yoo wal birallee gahuu baanne sagaleedhaan wal gargaaraa turre ammallee waan barbaachisu taanan waluma waan gargaarree bira tarru ta'a garuu waan ati amma gorsa lubbuu fi irratti waan biraa hin fudhatinaa sanii duniyaan fixeensa ganamaatii rabbuu si ajjeesaa garuu dalagattee waan argatuu dandeettuuf lubbuu keetti irratti hin fudhatin namootan jechuun kee dhugaadha afshir waan danda'uun immoo waan jiruuni yaada jiru ka alaa malee keessanis ni haasofna ani poostii keellee nagarra irra deebee poostii keellee ilaala hundaafuyyuu hundi keessanuyyuu galatooma namni lubbuu ofiitti murteessuu dura namaafuu hagana ta'a namaafuu karaa ta'a isa qofaa miti guyyaa 2 moo 3 dura yoo laalte saaduu dhiifama isinitti dheeresseera micoon takka biyya galuuf deemti Abudabii kaasee chaarjaa fidee mana namaa galchee haga isiin meeshaa bitatu gadi baatetti takka dhayitee qarshii 2,000 boorsaa cirtee jalaa fudhatte biyya galuu barbaadde waan godhu dhabee nama 500 irratti tumee kalee koo baasii gurguri jettee kalee isii baasee hin gurguru wallaahi laabii kanarratti hin tume nama 500 irratti garuu yoo waan godhu hin qabu intala Oromootii gadhiisee deemtee tanallee birrii koo baasee biyya galche namni shaantaa argitan duniyaa ka kiyya kalee bade dhiisi har'aayyuu nama gargaaruu keessa jirra jechuudha kanaafuu yoo wanti sarara ga'ellee jiraate abshir biyya namaatiitti namarra gaha mudannoo sirra ga'e irraa barattaa waan guddaa irraa argattaa karaa keessatti waan dandeenyus ni dubbanna waan barbaachisullee waan ganaa hafellee yoo taate wal bira jirra duniyaan fixeensa ganamaati irra guddaan namni addunyaa kanarratti yookaan waan namaattu nama harkatti bada yookaan immoo ufii immoo waan isaatu jalaa bada sun immoo gizee qaaranii jedhanitti namatti dhaga'ama ammaaf garuu iyyuu guddaa dubbachuun barbaadu karaa keessattiin dubbadha hunda keessaniifuyyuu barumsa haa ta'u waan inni isin gorsaa jiru kuni ani dhugaa waan jedhuun qabu hin agarre guyyaa 3 gaaf tokko odoo ka lubbuu keellee taatu taatee wal agarra osoo ati jettu osoo waliin argin osoo waliin nyaanna waliin dhuyinee wajjin taphanna jennu ta'uu danda'a ammaaf immoo gizee isin himtanitti baay'ee natti dhaga'ame haa ta'uti waan feetellee tarii gizee rakkatanitti inni rakkoma karaa keessatti si dubbisa saaduu waan jettu qabaatti ani irraa ba'aatillee dubbachuu ni dandeessi. Okay, sabona wala edugala tomi amma beki wani dabres daure amma atis galata guddaa qabdaan af gala tomi amma wani dhufneef akkuma tiyette qarqarsa illee osoo hin taane qarqarsa miti amma kan dhufneef gorsa ijoolleen barumsa irraa barataniif malee qarqarsa illee fi miti waan irra ga'e mudannoo irra ga'e akka irra hin geenne ijoollee tanarra akka hin geenne karaan taanitti lubbuu isaaniillee akka hin baafne sani malee gorsi wala alhamdulillah fayyaan qaba waan hunda inshallah ammoo immoo guyyaa hunda osuma wal beellamnu hangarraa turre rabbiin immoo nu agarsiisaa yaadini barumsa irraa fudhataniif malee wala anuma takkas hin fedhu kanaaf barumsa irraa akka fudhatan barbaade uf akka dhagaan dura ufiif bakka akka kennan uf wajjin akka mari'atan maatii ufii wajjin jireenya isaanii karaan taanitti dafanii dabarsuu waa murteessuu osoo hin taane itti yaadanii akka waa godhani malee wala alhamdulillah anuma takkaan hin barbaachisu saadu namoota hedduutu jala kanallee seenaadha seenuu barbaadan na fakkaate yaada dabarfadhate agasiif sabboon akkasii dhiifama habiibi kiyya dhufeetiin haasofnaa manatti
نويكو مصيبة من كم يوتقاتي قدتي ربي يو وانا مرة كيو فتنا سن أكدتي وين إنا أكدتي أتجاباتك سابات في ملي أكدتي حركة كنتو متسيب قلي جرامتي فتنا من كم يوتق الليتا إيه قد الليتا إيه sabrii barbaachisa waan hundarraa jechuudha yoo rabbiin obsa sii kenne jechuudha yoo rabbiin humna sii kenne maal inni beektaa kana keessaa hin baajetteetiin ofitti amantummaadhaan tattaafatuu qabda malee harka kennittee nafsiyaa keetirratti irmijjaa fudhachuun tokkoffaa namaaf birattillee fudhatama hin qabu rabbiin birattillee fudhatama hin qabu nafsee rabbi si harka nama harka kaa'e baasuni wallahi inni ulfaata beekte tokkoffaa waan kana ta'eef irra caalaan immoo rabbii walitti dhufta siif galaami kanaafiyyuu beektaa yeroo ammaa kana wallahi ilaaziim hiriyyallee argatanii beektanii hiriyyaa jechuun kama gisee gammachuu sinuma wajjin kolfee taphatee baqa addaan gargar baatanii kolfuma kee kana laalanii baqa akkasumatti fidhiisan mee maal rakkataa mee maal keessa jirtaa mee akkami jiruun kuni ka jedhee nama gaafatee nama waan gaararratti gorsu hin jiru never ever waan atillee beektu waan anillee beeku siif galaami ka gisee gammachuu keeti abboo akkana bakka akkana deemna bakka akkana goona waan akkana goona kasii hin jedhu malee ila mee maal kolfa kee duubaan maaltu jira kolfa kee duubaan hazanii maaltu jira namni kolfee fi miti beektaa nama tokkorraa hazaniin hin mul'atu siif galaami kolfa namaa duuba himamii guddatu jiraatuuf galee እና kana waan ta'eef hiriyallee filachuun barbaachisaadha bakka bulanirra bakka oolan siif galaami ምክንያቱም wantuma keessa ooltu san addaabtu goota wantuma keessa ooltu san fudhatta beekte garuu bakka keerii oolte izza wantuma hundarraayyuu maaliin ni beektaa dammee kiyya of wajjin ooludha mataa kee wajjin nama jiiksi ofii kee wajjin maal ta'e har'a ofuma keetti walitti haasoftee wanti kun akkamitti fudhatama qaba wanti kun maalirra oole maal gochuu qaba jettee mataa keetiin yoo kan ofitti haasoftu taate rakkoon kamiyyuu cinqatiin kamiyyuu si argatuu hin danda'u ምክንያቱም maaliif of wajjin mari'attee homa feetuu yoo goote immoo of kooti wajjin waa akkuma gammaddee waan san gootu akkuma gadditee waan san raawwachuu osoo hin ta'in raawwachuu saniin dura garuu maal gochuu qaba jetteeti yoo kan ofii mari'atte taate hamallee ta'ee gaarillee ta'ee ofii wajjin mari'attee waan san keessa galte waan ta'eef sitti hin dhagahamu siif galaami akkuma keessa galeen of keessaa ba'a jetteetiin tattaafatta kana waan ta'eef yeroo baay'ee hiriyyaan waan akkanaa waan kee irratti nama gorsu waan hin jiraanneef mataa kee wajjin maatii kee wajjin exactly maatiin kee hooma feete yoo ati waan badaa dalayde jechuudha maatii keeti si darbanii si hin gatan hiriyyaan amma nama biraa gatee ati yoo qabaatti si wajjin jiraatan yoo nama gaarii taate si wajjin jiraatan yoo ati kufte hoo yeeta abbaataan ammaaqaat eessatti isii beeka jedheetiin si gatee deema siif galaa miti yoo hiriyyaa dhugaa yaala maslahaa nama jaalatan hin ta'in baqa hiriyyummaa yoo dhuguma nama hin jaalanne taate si gatanii si biraa deeman namni si wajjin hafu jiru garuu maatiin kee akkuma feete hin beektaa atillee hin beektaa anillee hin beeka wanta uumamaa ture jechuudha damma garuu maatiin kee si gatu waan barbaadde balleessu እና isa kana waan ta'eef maatii keessa wajjin hiriyyaa ta'a irra caalaa immoo sammuu keessa wajjin hiriyyaa ta'a onnee keessa wajjin hiriyyaa ta'a waan badallee dalaydanii waan gaarillee dalaydanii yoo ofii keessanii wassantanii waan feetan keessa yoo ka jiraatan taate ofii keessa jira namni nagaa faffa'eeti miti ebelu natti jaalateeti miti wayin ebelu naan jedheeti miti kana ofii keessa galee ka dhiisuus qabu immoo ana ka keessaa ba'ullee qabu immoo ana እና onnee qulqulluu qabaadha nama tokko yoo gargaaruu hin dandeenye immoo keerii yaada fi waan keerii irratti illee yoo harkisuu hin dandeenye itti hima fudhatu haa fudhatu dhiisuu hin dhiisa mataa isaati yeroo ammaa kana namatti himanii fi namni illee keessaan tin hin jedhu beeytanii keerii ma yaada waanuma keerii facaafadha wallahi laazim jiruun addunyaa kun xinnoo ila sakandi iyyuu hin geettu wallahi nu keessaa ba'uu fi nu keessa jiraatu illee jechuudha እና kanuma waan jechuun barbaadu isinitti dheeressee jira obboleeyyan kiyya dalagaa waan hundemmoo ilalaala nu hundi keenya ka biyyaa baane quufaa fi miti wallahi billahi osoo akka gaarii waan gaarii irra jiraanne maatii keenya bira obboleeyyinuma keenya bira haadhuma keenya bira abbaa keenya bira ilmaan keenya bira hin fagaannu turre isiniif galaami wallahi quufa biyyaa nu baase ka jedhu kun hundi kijiba osoo qabaate osoo wanta isa jiraachisu qabaate maatii ofii ilmaan ofii abbaa manaa ofii lala haadha abbaa ofii irraa hin fagaatu
والله العظيم كان وانت إيه وانت نبيا بانف دلقة أردنا تبجتون دلقة كان هو جاء كل دلقاني جاء لما منا تاو سنتين قرصكم قرص أبوليين كي كدبرتي الأبتين ما نجتولا جولي ورا قلبت من جرة على كان جرا نجتولا جاء كل هند دلقان عرفتي جاني الرابهن جاء لما تاني إيه قبرني أمتى ديك إيه يونا مرة فتان دلقة سنة تبين دلقة هو كوني نياتا كوني دائما جن حبيبتي ستي ما رجعي قافة كبيابات وجدوا دلقة في لتو فصنتين كونترات الأفتة ربين جرا قريب دلقة هما كيس سجل شدندا بريدو كيس سجل شدندا إجازة في وين دمو قدي به هيرما قدي به أكنا تزنان نجتة تيمتي كم بياباتي والله لازم يا ربي نما لا في نما ربي لا في سيف تهي مالي جدوا كان وانت إبدالك كيس نفرت فوكس قدا جرونا ما جرات مرة جرو كيس نجراتنا نما كان يرو أما كانت ما تسانا ساسب إبلو كم تقول إبلو كم تقول تفاتي كم تقول فيرمي كم تقول جرونا ما جراتو هي جادنا جروتي يتنا أكمل تسري فد ها تتفادى كم تعرف أباك يتقال جرأت جرو كيس نفرت فوكس قدا كانوا موانا نسنجت شو بربادو يفهم ماشي سنت إرسيرا يا دكار يفهم مرات تكتي لا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكم جرتني بقى ربي يا جماعة جالك موصول جماعة سيدان. آمين. أوكي نعم. عرفت أقول فاتي بوستي في أرجع تريو الذين نامي وانجروا بقى إلى واني كومنتي نملي نمحو تهدوا لالي بوستي أتقول تسألا كان نموني أما يرو كان أرومون نما برسو توني نما جسا هندو ماركون فديو يو تاي إسنو جولن متأسك أبدان كوني سرفي ركون هندا كنا توني جلتي وانتا رفتي نما تقلت المولوبو في تنغمون غاري نيكي أرومون مو مكترو تالا كدو dalgalu manamni amri taysan follow godabulu sura nama post godu jala takale nama jireenyaan yookiin hawwan numma wayi mudate fi nato abu jira ani wallahi akil mo nama takati namni tokko wa male post waan godu gafa namni post sana godhe mo oromon hamide nama caftu namatti dagama kanarra kanaf immo irra caala wanni fide yo namatti gale fayya gafa qabaatti fayya waa hunda caalti alhamdulillah rabbi fayasi kenne fayya keetitti yoo sakkartee harka keetiin immoo waan akkana godha gaafa jirtu sirrii miti nuti immoo isinirraa waa barachuu qabna waan hedduu amaliyyaa qaamaa kan manni yaalaa amaliyyaa nama godhu caalaa amaliyyaa jireenyaa hedduu baannee deemna hundi kennayyuu biyya namaa kanatti haa ta'u immoo gaafa poostii sana argee namoota waa barreessan argu yoo leellisa mucaa oromoon qaana immoo maal jedhu san qofa jalatti waan gaarii argee hedduu takka inuma oromoo kana jalaa du'anii dhokatanii bareedaadha jedhee itti gadde yaa'uun namaaf alhamdulillah lubbuun namaa gayyaa rabbi baasee malallee hin baatu yeroo baay'ee ijoolleen teenna kan mul'ata qabda waa poostii hin godhinallee sirriidha namni nama qaba jedheetu waa poostii godha yookiin namaayyuu akkam namni akka namaa na ulaaluuf waa poostii godha Oromoon immoo yeroo kanatti wal guddisuu osoo hin taane wal kuffisuu irratti tarkaanfii fudhatee jiraataa jira. Kanaaf odoo guyyaa san yookiin ati mataan si dhukkubee nama hedduutu wal jalaa fuudheetu maana farsa. Ana akka anaatitti akka nama obboleessa qabuutitti akka nama dubartiititti hedduu natti dhaga'ama. Hundaafuu ati rabbi fayyaa siif haa kennu. Rakkoo yoo jiraattellee rakkoon tanteellee teenna. Hasi waqtannuu ma'uuzu billaahi. Akkasi inshallah waan makamiif yoo yaadini wanti galelle yoo jiraate namni sababa bal'aa qabu humaan ta'uu rabbitu jira rabbi fayyaa siif haa kennu waan hin taane keessallee hin galini fayyaa yoo qabaatte bakka kamuu ni geessa hundi kenna imala lukaatirraa jalqabne imala xiyyaaraatirra geenne akkuma sana akkuma lukaan baatee xiyyaara yaabbachuu dandeesse ammallee immoo karaa biraa karaa guddaarra ga'uu dandeetta yoo rabbi fayyaa siif kennu kanaafi wannan taane kana
namoota akkanaatirraa arguun gaarii miti akkasuma immoo sirriidhaatillee tarii waan numa sitti dhagahame waan akkasii si goosise ana wallaahi hedduma lapheen na cabdee fooloo waan walirraa qabnu se'u hin dawwala jedhee immoo daarektii hin qabu lakkoofsate hedduu natti dhagahame namni keenya yoo waa barreessitaniif yoo waa gootanii dhiqqashoo isinitti haa dhagahamu namni yoo waa poosti godhe jaalateetii miti saba kiyya jechaa fi gubaa ofii yookiin icciituu fi itti mataa fi gaafa immoo harka namatti dhooltanii bilbila fakkeenyaaf namni yoo hin du'a jedhe bilbilaan deematee du'a baay'ee natti dhagahame garuu yeroo tokko Oromoodha wanti jedhu kun osoo deemamee of hiikkan isaa maali waan jedhu barannee nama jechisiisa. Kan mootuu qalbiin isaa cabdullee hedduutu jira. Hundumaafuu rabbi umrii si haa dheeressu rabbi jireenya gaarii si haa jiraachisu. Hundi kennaa jireenya adda addaa keessa jirra manatu waa dhoofsa malee odoo gabbaanee himannee madaa namni dhabeen jiru rabbiin fayyaa siif haa kennu wanti namatti galte immoo firaaf diina adda namaa baafti kanaafi hin yaadinii wanna sitti galte hunda rabbiis ni jira rabbii gaditti sabnillee ni jira rabbi fayyaa siif haa kennu fayyaa qofa kadhadhu harkaaf lukaan fayyaa qaamaa qalbiin qabaannan bakki ati hin geenne hin jiru amma lafaa rabbi si biraa jiraatu jechuu barbaada namootaan illee namaa cabsitanillee fi nama sodaachuu miti nama rabbiinuu namni sodaachuu dhiiseera xiqqashoo rabbiillee sodaachuuf yaalii godha akkasii inshaallah isinirra dheeresse an hedduu takka qalbiin na cabde akkanaati hundi keessanuyyuu rabbi isin bira haa jiraatu waan hin gale immoo walumaan jirraa saba ofii tokko ka waan rakkate keessaa hin baafne wanni jiraatanii kun jiru duniyaan tuni fixeensaa wannuma galte kam nama silaa ta'amuu qabu yoo gaatan bareedadha. Sooshaal miidiyaan kun bara kana fuudhee wal hiike yoo jedhan akkasitti fooloon namaa guddata. Wal fuudhee wal ajjeese yoo jedhan fooloon guddata. Kana ta'uu hin qabne qaama barate ta'uu qabne lukumaan biyyaa baanee lukaan yaaduun gaarii miti. Hamilee waliin cabsinaa jechuun barbaada warroon akkasii hedduu jira. Har'a namni kun yoo jiraate nu guddisa malee nu xiqqeessu. Alee akka ilma Oromootitti sagalee namaaf ta'a ture. Nama sabaati nama lubbuu ofii qofaaf jiraatee miti saba ofiitillee jiraata ture. Wanni ijoollee teenya akka mataa qabdu biyyaa baasee yoo jiraate gabrummaadha malee waa birii miti. Ka isaan hin geenne farra kallattii gaariirra jira. Nama kamii bashannanee biyya ofii keessa jiraataa jiru. Namni immoo odoo fasaaduu barbaade biyya ofiitiin bahu. Kanaaf hamilee waliin naaf. Rabbi immoo si umrii isaa dheeressu warroota akkas jedhisanis rabbi haa qajeelchu waan biraa waan jennuun hin jiru. Kanaafi hamma danda'etti Oromoo kana yeroo ammaa kanatti rakkina keessan Oromoon hundaa miti muraasni arguu hin qabu maaliif fira caalaa diinatu baay'ata waan ta'eef kanaaf waan sitti galtee anumallee dhageenye rabbi si biraa jiraatu nullee si bira jira. Jechuu barbaada obboleessi yaa hedduu akka qalbiin na cabeen akka nama obboleessi qabu akka. Okay, galatoomii takkitti hedduu galata guddaa qabdaa galatoomii. Barumsa baay'ee bareedaadha kan irraa arganne beektee barumsa jechuun waan sirra ga'e kamuyyuu beektee yeroo takka hawaasni sirraa barata. Of qofaaf osoo hin taane ofillee ni barata hawaasni si duuba jiru sirraa barata. Wanti kun maaliif waan ankaasiif waan biraatiif osoo hin taane silaalii biseenuu barbaadne ijoolleen hedduutu jiran ijoolleen cinqee hedduu keessa jiran ijoolleen immoo maatiin isaanii sodaatan hedduutu jira sababa saniif jecha har'a waan akkana godhaa osoo waan akkana sirreessee kara biyyaa galaa osoo jedhan ijoollee hedduutu miidhaa hedduu keessa bu'aa jiran sababa saniif namni abdii ofirratti muruu osoo hin taane haasa'aan xumuree waan jiru jechuudha haasa'aan furee rakkoo gidduu jiru san haasaadhaan haasa'aan furaniitiin murtiirra gahuutu bareedaadha malee murtiin taane ofirratti akka hin fudhanneefi malee sila liivii kana waa'ee kanaatu haasa'uun barbaadu ture. Hundaaf ijoolleen warri duuba jiran irraa barataniif. Ani walumaa gala koomintii bareedas badas hundasaatu yoo amma irra deebi'ee ilaalu ka yuutuuba illee ka feesbuuk irra gadhiise illee ani niin qollofe malee hin hayne ka tiiktookii jalallee niin qollofe malee hin hayne. Maaliif achi keessatti jechuudha yoggaa waa dubbistu andurumarraa yoo nuti hojii akkanaa hojiin kenna karaa toora yuutuubatti yoo hojjettu koomentii badaas yoo argine nama sanitti dhaaru nuti maaliif irraa baranna waan ta'eef koomentii gaariillee koomentii badaa yoo argine irraa baranneetiin waan gaarii hojjechuudhaaf
komentii gaarii yoo argine immoo ammas isarraallee barannee waan bareeda dabalan jechuudha daran dabaltee waan bareeda hojjechuudhaaf kan nama fayyadu. Kanaaf namni waan barbaade barreessuu mirga qaba. Garuu immoo namnummaan komentii badaa si barreessuun sitti gammadee osoo hin taane aarii sitti aareen waan akkasiin si barreessa. Maaliif nama waan akkanaa irraa dhiyeen akkamitti waan akkanaa godhaadha malee jibbaa yookiin akka namni wanta jedhuuf miti gara sittis fudhachuu hin qabdanii dogongoraa miti waan hunduu jechuudha. Namni tokko yoo si jaalatee humna ol si jaalatu kan hin taane waan hin taane tokko irratti yoo si argee jedhe dallansuudhaan komentii hin taane barreessuu danda'a. Komentiin sun immoo na aarsu osoo hin taane na barsiisee jira. Komentiin sun barumsa hedduu na barsiise. Hiriyoonni kiyyas warri immoo ani nuun beekne jechuudha. Namoota hedduutu warri ofii na beekan na bilbilanii warra na lolan na arrabsan san birattis immoo ijoollee wal ga'anii manatti dhufanii na gorsanii akka ani karaa sanirraa deebi'u akka sirraa kana godhan hedduutu jira. Isaanis galata guddaa qabu. Nam tokko komentii badaa barreesseef namni suni badaa miti. Aara keessa isaa jiru gubannaa keessa isaa jiru san waan godhu dhabeetini komentii badaa ka barreessu. Sanii fi akkasitti hin hubatinii siin jedha. Oromoon hundi isaaniitu iyyuu miskiina. Oromoon garaan isaanii waan qabu. Sabboontu ati dubbadhu meeqaa sana galcheettaa yoo bar. Carraa sii kennee irraa ba'aman illee. Sabboontu. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Sabboontu irra hin jirtu moo? Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Sagaleen kiyyan dhagama warri komentii naa barreessa sagaleen kiyyan dhagama? Injira sagaleen kee. Okay. Sabboontu arsi dubbadhu. Bira hin jirtu fakkaata. Sabboontu aman sifan sabboontu okay walumaa galatti jechuudha waan kanarraa akkasiin baratan abdiin qaba. Namoonni hanga ammaa kana na hordofaa turtan hundi keessanuu galatooma barumsa guddaa akkasiin irraa barataa jirtan okay shabakaadha. Baay'ee deebi bakka baay'ee deebi yoo seensise baay'ee deebi akka irraa baratan abdiin qaba. Waan keessa keessan jiru warri dura maatii keessan sodaatanis maatii sodaachuu osoo hin taane maatii keessan hin sodaatinaa kabajaa malee ni kabajanii waan jiru. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Waan jiru wajjin haasoftanii maatii keessan wajjin rakkoo gidduu keessan jiru rakkoo isinirra ga'e furuu qabda malee maatii sodaatanii maatiin kee yoo ambur akkana ta'e bor akkana naan jedha jettanii waan biraa ofirratti fudhatina. Warri biyya namaa keessattis dararamaa jirtan rakkachaa jirtan waa hedduutu isinirra ga'uu danda'a. Abdii murattanii jechuudha waan hin taane ofirratti murteessuu osoo hin ta'initti rakkoo san mari'attaniitiin nama itti dhiyaatanitti mari'attanii rakkoo san furutu dursa malee murtii biraa ofirratti fudhachuun hin dursu isiniin jedha. Barumsa guddaa akkasii ta'u abdiin qaba. Sabboontu hin hojjetameem dubbadhu. Okay, akka shabakaa keeti keessa na dubbisu akka rakkoon qabu. Komentii yeroo baay'ee reefii yoo silaa dhumaa baay'ee barreessaa turte kanaafuu keessa na barreessi. Kanaaf walumaa gala barumsa guddaa akka irraa fudhattan abdiin qaba. Jarjara waan godhinaa jechuu barbaade walumaa galatti jechuudha. Akkuma Oromoon jettu sureen jarjaraan diratan jarjaraan buutii moo maal jedhan. Akkasii murtii keessan daftanii jarjaraan murteessina. Bakkuma kamuufuu jechuudha dursa ofii keessaniif kenna eenyuma duraayyuu. Nama fedhe dursa ofii keessanii yoo kennitan ofii keessan ofiin yoo mari'attan bakka guddaa geettanii rakkoo bal'oo hundas ni qaxxaamurtanii. Kanaaf gorsan isin gorsuu danda'u kanuma. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Kanaaf naaf galatoomaa naaf jiraadha. Warri immoo na duukaa dhiphachaa turtanis hundi keessanuyyuu karaa keessatti na dubbisaa turtanillee naaf jiraadha. Komentiin keessan gaariillee badallee ana waa hedduu na barsiisee jira. Barumsa guddaa irraa fudhadhe. Akkasitti nagaa naa tura. Guyyaa gaarii isin haa ta'u. Sumayya amma waa'ee fuudha fi heerumaa miti barka kaasaa jiru. Waa'ee fuudha fi heerumaa osoo hin taane kaasaa jiru waa'ee jiraachuu dhabuuti amma akkasiin gorsaa jiru malee waa'ee fuudha fi heerumaa miti. Annatti heeruma yoo barbaadde rakkoon qabu dursaadha manaa biyyaa mari'attee achi booda natti heerumta. Kanaaf amma garuu waa'ee fuudha fi heerumaa irra hin jirru
hunda keessanuu isin jaaladha isin kabajaa nagaa naaf ta'a rabbiin immoo isin biraa jiraatu hamtuu isinirraa qabu keeriin isin hin dabarini nagaa naaf ta'a isiniin jedha kanaaf poostiin kana dura feesbuuk irratti poostee mulu guutuu isaan balleessine jechuun seenamaaf qollofee dhiisee hin jira namni biraa arguun danda'u malee ka tiktook illee akkasuma qollofee hin jira kanaaf warri natti mufattanii jirtanis asuma dhiifama akka isin abdii qaba akka irraa baratan waan hundarraa yoo akka isin baratan abdiin qaba barumsa guddaa irraa baratan daftanii waa balleessuu fi teessanii itti mari'achuu of dhaga'uu dura jechuudha ofiif bakka keenyuu kanaaf akkasitti jajjabaadhaa isiniin jedha baay'isiis bilbila eenyu ati maali naa bilbiltama bilbila isaa fuutee naa bilbila qabdamoo bilbila kee akkasitti nagaa naaf ta'a guyyaa gaarii isin haa ta'u rabbi isin bira haa jiraatu takkitti hidhaatillee bakka galata ulfaadhu guyyaa gaarii siif haa ta'u inshallah rabbi isin bira haa jiraatu sillee Abboon daalacha bitee daalacha binnaan burri gabbaatee abboon daalacha bitee daalacha binnaan burri gabbaatee lakkiyyaa gadi gaana namni hiriyaan qabne sablatee.